iyyummaa waggaa shanii nu gaaba'uu barbaada. Sababiin hojii dhabaa ta'eef mucaan hiriyaa koo kunillee waan na nyaachistu hin qabdu naan jettee tajistee nama biraa faana hariiroomte. Maqaan koo Fiqiruu Guddataan jedhama. Kanan inni itti dhaladhe Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiidha. Amma garuu magaalaa Bishooftuu kana keessa jiraadha. Olmaa Waaqayyoo naa olee dubbadhee fixuu hin danda'u. Isa keessaa waa lamaan tokko ni dhugaa ba'uu barbaada. Innis waa'ee milkaa'insa kootiiti. Milkaa'insa koo keessaa iyyummaa waggaa shanii dhugaa ba'uu barbaada. Ani bara 2008 kolleejjii barsiisummaa baradhee 2011 eebbifame. 2008 gaafa nuyi barnoota jalqabnu waggaan barnootaa nutti dabale. 2011 gaafa nuyi eebbifamnee baanu siwoosiin bara sana jalqabe. Akka fiildiitti siwoosiin naa dhufuu dide. Kanaan booda hojii dhabaa ta'een magaalaa keessa jooruun jalqabe. 2013 akka carraa ta'ee magaalaa Bishooftuu kana dhufe. Hiriyaan waggaa 10 taasee magaalaa Bishooftuu kana keessaa hojii hojjetti biyyumatti ol jaallannee turre. Hojii dhabaa koo irraan kan ka'e mucaan hiriyaa koo kunillee waan na nyaachistu hin qabdu naan jettee sababiin hojii dhabaa ta'eef na dhiiste narraa dhiiste nama biraa faana hariiroomte. Kanaan booda achirraan kan ka'e nan dhukkubsadheen guyyaa 3 halkan 3 osoo namni hin argin mana keessa ciisee bulee ciiseen oolee mucaan wajjin baranne tokko gibbii keessa jira. Asuma safara kana galla. Achi dhufee mucaan kun mana jiru jedhee gaafa baaree natti banu mana keessan ciisee jira. Na qabee waldaa kanatti na fide. Ani durii ortodoksiin ture. Asumatti gooftaa fudhadhe. Asti na fidee naa kadhatanii nan fayyee. Guyyaa lama booda torbee lama booda dookimentii koo fi suuraa isheen of harkaa qabaa fudhadheen dhufe. Baay'een jaalladha nama waggaa 10 jaalladheedha. Kanaan booda sababii isheerraan kan ka'e sammuun na dhukkubeera. Sababii hojii dhabdummaarraan kan ka'e sammuun na dhukkubeera. Maatiin illee na gargaaruu dhiisaniiru. Abdii tokko kutadhee abdii dhabee waan an godhu dhabee hojii qaansiraa namni bakkeedhaa hojjetu illee argachuu hin dandeenye. Nama barateedha. Boriddoo guddaa gaariidha na yaadaa turan garuu maatiin koo hawaasni koo baay'ee of jajuuf otoo hin taane ollaatti nama baay'ee wanta ta'uudha. Garuu akka kana ta'ee ture mudannoon na dhugaa jireenyi 2013 sana sitti dhufee fayyee torbee lama booda dookimentii koof suuraa ishee qabadheen dhufe achan ta'a. Akka carraa ta'ee namni Waaqayyoo fi lafiitii kana ba'anii osoo waa tokko hin jalqabinii kadhatanii mucaan surraaba diimaa uffattuu fi mataa firisiisuun kai kottunaan jedhan naa gaafa lafaa ka'u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mucaati waggaa 10 itti haasofte maaf si dhiiste naan jedhanii na gaafatan. Naan hojii dhabaadhaa baradheen milkaa'umsa dhabee kanaaf jecha na dhiiste waan na nyaachistu hin qabdu jettee na dhiisteen jedheen waan na nyaachistu hin qabdu jettee si dhiiste naani isinoo foon tokko qaama tokko numa taatu naan jedhan. Suuraa ishee dookimentii keessaa qabdu sana baasii fidi naan jedhan. Innaa dookimentii koo suuricha nan fide addanatti namni Waaqayyoo suuraa ishee sana ilaalanii dookimentii koo irra jilgeenfatanii naa kadhatanii ati ji'a 2 jedhu waggaa 2 jedhu ishee wajjin walitti deebita hojjetaa mootummaas hin taata ati wanta barattetti milkoofta naan jedhan namni Waaqayyoo. Kun 2013dha. Wallisnee ragaa ishee wajjin na dhiistee isheen illee nama biraa faanan jaallatte. Angaruu hojii bakkee barbaacha bakka guyyaa sanbataa guyyaa roobii kanaan booda cheerchi keessa dhaabbachuun jalqabe. Waaqayyoo wanti dadhabamu hin jiru. Gaafa 2014 ji'a 9ffaa naa bilbiltee mana tokko kiraayeffannee ishee wajjin walitti deebine. Harka keessa walitti buusaati Waaqayyoof galata dhiyeessaa. Isheen faabrikaa hojjetti. Anis faabrikaan hojjedhaa yeroo sana reefu ji'a 2 seenaa faabrikaa hojii argadde. Kanaan booda hojii adaariidha sammuun na dhukkuba danda'ee hojjedhu achumarraan kan ka'e hojii adaarii sana nan dhiise hojii faabrikaa dhiiseen hojii tokko bakkeerraa hojjechuu eegale. Osoo kana ta'ee jiru 2015 ji'a 9ffaa waxabajjii dheengaddaa jechuudha. Godina Iluu Abbaa Booritti leenjii akka dhuftu hatattamaan jedhanii waraqaa naa baasan. Innaa kanaan booda waxabajjii dheengaddaa 2015 ji'a 2 Iluu Abbaa Booritti kolleejjii mattuutti na waamanii ji'a 2 leenji'ee ji'a 2 booda leenji'ee carraa godina ixaa kaasuu naa kennanii godina gaafan kaasuu godina Arsii ana diksiisii barsiisaa herregaa ta'een hojjechaa jira ammani kanaa Waaqayyoo galata. Waaqayyoo miilla keessaniin dhaabadhaatii ulfina Waaqayyoof isa hiyyummaa namarraa kaasu isa rakkina namarraa kaasu ililleeraa itti fufaa Waaqayyoof galata dhiyeessaa. Waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu hin jiru namni waan xiqqoo waan guddaa yoo taasise ilaale Waaqayyoodhaaf immoo baay'ee xiqqoodha waan ta'eef adaraa keessan wantan isinii dhaamu
arraana maalaaltanii borii namaatti quban kaayina arraana maalaaltanii rakkina namaa arraa laaltanii arra hiyyeessa dhuguma bor naman ta'u jettanii naman buusina naman cooqina waaqayyoo seenaa jamaa jijjiiruu danda'a waaqayyoo kallattii jijjiiree buddeen guddaatti nama baasuu danda'a dhaamsi koo kanaadha waaqayyoos na eebbisu.